Fixeewwan addunyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabu mararraa tooftaalee garaagaraatiin warri nu daawwattan ashama akkam jirtu daawwattoota OMN kun qophii keenya odeessaalee torbaanitti yeroo sadii kibxata kamisaa fi sanbata xinnaa isin bira ga'uudha. Qophii keenya odeessaalee ka guyyaa kamisaatti walitti deebineeti jirra. Qophii kana keessummeessaa akka isin waliin turru Anna Abrahaam Birruu fi Waayilankoo Ihuun Ingidaa fi Guyyoo Waariyoo stuudiyootti argamneet jirra. Baga dhuftan jalqaba irratti. Hayyee ajandaa keenya garaagaraa har'a qabanne keessa ka jalqabaa. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa sadaasa darbe labsee ture karaa mana maree ministeerota akkasumas mana maree bakka bu'oota uummataa labsee ture osoo ji'a jaanguutiin akka adda citu labsiin kun akka ka'u manni maree ministeerotaa murteessee gara mana maree bakka bu'oota uummataatti dabarsee jira. Dhimma kana ilaalchisee akkasumas yeroo labsiin muddamaa labsame keessatti haala biyyattii keessa turte irratti marii bal'aa hin goonaa achirraa jalqaba. Tole itti fuudhanis keessumaa dhimma yeroo ammaa hawaasa biyyattiitti yaaddoo ta'ee jiru waan qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee jiru ni ilaalla. Qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaatti mudatee jiru to'annoodhaan ala ba'ee jiraachuudha. Ogeeyyiin diinagdee illee bifa garaagaraatiin kaasaa kan jirani. Duraan kan ture infleeshinii jedhamuun kan inni ibsamu termiidhuma yookaan afaanuma ekoonoomiksiitiin yoo dubbanne jechuudha. Amma garuu gara hyperinflationiitti cehaa jiraachuudha wanti isaan kaasaa jirani. Already ceeraa jechuudhaan illee wanti isaan ibsanii ni jira. Dhimmi kun balaansaa maal fakkaataa akkamiinis immoo irra aanuun danda'ama yoo kanaaf qaamni haala mijeessu qophii ta'ee waan jedhu ni ilaalla. Gara dhumarrattis ajandaalee biroo qabna guyyoon. Yaa hammalee gaagamii biyya Itoophiyaa keessatti ta'uu jira. Namtolcheef uumamaa illee jabaateet fufee jira. Hongeen gaafa Afrikaatti biyyoota keenya Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gooluu jirtu. Naannoo Oromiyaa keessumaa naannoo Oromiyaa Soomaaliyaatiif naannoo Kibbaa irratti horii hedduu fixxee nama hedduu beelaaf saaxiltee jirti. Dabalataan ammoo buqqaatiin uummata bakka hedduutti uummati miiliyoona hedduu lakkaa'amu wal dhabdee naannoo gargara keessatti ta'uu jirtu buqqa'ee rakkoo hedduuf saaxilamu warraa dubbatama kanallee irraa sof. Ajandaa keenya hongee fi buqqaatii uummataa irratti kan mari'annu dhimma namoota Oromiyaa keessaa sababa hongeetiin gaaga'amni isaan irra dhaqqabe akkasumas sababa walitti bu'iinsaatiin uummata yookiin hawaasa Oromiyaa miidhamaa jiru qofa irratti kan xiyyeeffannu guyyaa har'aati. Labsii yeroo muddamaa kaafamuu wajjin wal qabatee waan jiru irratti achirraa eegallaa. Manni maree ministeerotaa sadaasa darbe balaa birmadummaa biyyattii irratti aggaame qolachuudhaaf maqaa jedhuun labsii yeroo muddamaa labseeti ture. Labsiin sun immoo haalli amma biyyattiin keessa jirtu jijjiiramee jira. Adeemsa seeraa idileedhaan waan to'atamuu danda'udha waan ta'eef labsiin kun akka ka'u karaa mana maree ministeerotaa murteessee jira. Mana maree ministeerotaa xaanee labsii kana kaasu mana maree bakka bu'oota uummataati garasitti qajeelfameeti jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsicha akka kaasu gaafiin qabu waan ta'eef labsicha akka ka'etti fudhachuu hin danda'ama sa'aatii kana kaaseeti sanarraa haa jalqabnu. Dhimmi kun dhimma akka oduu gaariitti illee himamuudhaaf danda'udha jechuudhaaf hin dandeenya. Sababni isaas labsiin kun maaliif hojiirra oolaa ture akkamiin hojiirra oolaa ture dhimma jedhu gaafa ilaaltu akka nama nageenyi hawaasa keetii si dhiphisu tokkooti yookaan akka nama nagaadhaan ba'ee galuun hawaasa keetii uummata keessaa dhalatte tokko si dhiphisuutti. Labsiin sadarkaa olaanaadhaan hawaasattiin shorora keessuudhaaf itti dhimma bahamaa ture kun ka'uu fi gaafa jedhamu gaafa dhageessu oduu gaariidha jechuun ni danda'ama. Labsiin yeroo muddamaa maaliif hojiirra oolaa ture Itoophiyaatti waan jedhu kana keessa ilaalaa deemuun barbaachisaadha jedhee tayyaadha. Muuxannoo biyyoota addunyaa hawaasa addunyaa yoo fudhattee ilaalte labsii yeroo muddamaa kan inni labsamu hawaasa baraaruuf biyya baraaruuf balaa biyyatti dhufe balaa uummatatti dhufe adeemsa idileedhaan qolachuun waan hin danda'amneef labsiin yeroo muddamaa yeroo inni itti labsamutu mul'ata yeroo baay'ee. Biyya keenya keessatti garuu muuxannoodhuma sirna wayyaanee yoo ilaalte mormii hawaasaattiin ukkaamsuuf darbee sochii mormitootaa ittiin daangessuufidha kan labsiin yeroo muddamaa labsamaa ture. Bara biltsiginnaa keessa ammoo gochi kun daranuu hammaatee gara darbee jechuudha. Labsiin yeroo muddamaa meeshaa dararaati ta'ee kan inni hojiirra oolaa ture. Meeshaa dararaa lammiileen ittiin ba'anii galuu dhorkaman namni nagaa karaarra deemuu dhorkame hidhamaan mana hidhaatii baafamee kan itti ajjeefamu. Abbumti argee ol seenee mana keessa kattaa jechuudhaan hidhataan mootummaa akka barbaade gola kee keessa deemee wanta barbaade saamee meeshaa saamichaa ta'eeti kan inni hojiirra oolaa ture. Hawaasni dararaa hagan hin jedhamne argeeti kan inni jiru. Kaayyoon ijoon labsiin kun jalqaba irratti labsameef
barcuma biltsiginnaa jalatti qabuuf ture barcuma biltsiginnaa jalatti qabuudhaan wal qabatee galminni milkeeffate yeroofis ta'u jiraachuu ni mala sanaa olitti garuu dararama hawaasni argedha labsii yeroo muddamaa kana keessatti booldi ta'ee kan inni mul'ate haala yeroo jechuudhaan kumaatamni yeroo isaan qabamanii hidhaatti guuramanii fi ittiin dararaman argaati kan turre labsii kan akka meeshaa akka golgaatti fayyadamuudhaan jechuudha hedduun sabummaa isaaniitiin uummata keessaa dhalataniin yookaan bakka itti dhalataniin addatti fo'amanii yeroo isaan hidhaman yeroo isaan concentration campii jenna moorawwan waraanaa garagaraatti ugguramanii itti dararaa dhala namaadhaaf malee argaa turan dhimmoota kanneeniif kan inni meeshaa ta'ee tajaajilaa ture waan ta'eef labsiin kun ka'uuf jira gaafa jettu waan jedhu gaafa dhageessu akka nama tokkootti waan nama gammachiisu qabadhee yaada. Yaa yeroon akka bareedduutti ibsee jalqaba irratti wanni waggaa sadeen darban keessatti argaa turre mootummaan Itoophiyaa waan jedhu jiruu oolchuu dhabu qofa don ta'ini jechi inni itti fayyadamu jecha inappropriate ta'e jecha hiika suniif gaan ta'an fakkeenyaaf filannoodhani bakka filannoon hin jirre maqaa filannoon fayyadamuuni dogongora lammeessa labsii yeroo muddama birmadummaa biyya kabachiisuuf godhamteedhani birmadummaa biyya yeroo midhaasee dubbatee jira birmadummaan biyya ka godhamu yoo rakkoon jajjabduun uummata qunnamte amma birmadummaan biyya jisadiin duuba kaasanii birmadummaan rakkoon biyyirra taggaamamti sun furamtee jirti rakkoon gurguddoon biyyooti baratan biyyooti Afrikaa kunillee irratti emergency of state labsan tokkoffaa hongee lammeessoo balaa namtolchee kanneen akka waraanaati jechuudha. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessa Afrikaa keessa hongeen gaagama jirti Itoophiyaan gardhaati bal'inni irra dubbanna waraanaan sadarkasiin gubba jirti beenna biyyoota addunyaa gubba jiran keessa Afgaanistaan taansite sababa waraana biqeeyamamtu kee jirti jechuudha. Yemen Sooriyaa dur jirraa jechuudha. Kanaafuu birmadummaa barcuma murni biltsiginnaa tissuuf labsame ture murni biltsiginnaa yeroof barcuma turuun danda'a waan jedheef ammoo uummata sobuuf diqqoo tokko kaasuu danda'a. Achi jalatti seerii babbaanin jedhanii seerii baan sun inni karaa kamiin jirru oola ture yoo ta'e dhiibbaan achi jalatti uummata irra dhaqqabe. Walumaa galatti at disadvantage of people jisadiif hostage jal ture jechuudha. Uummati Itoophiyaa uummati bisuun gumgaa'uun keessumatti uummati Oromoo waggoottan afran Abiyyi Ahmad guutuu hostage jal ture jechuudha. Hostage safety lubbuu fiiti. The little one dikka yoo uummati isa mootummaa irra barbaade keessa tokko maani mirga lubbuun jiraachuu dhabe hostage jal ture jechuudha. Achi jala maaltu dalagama dhume hidhaad malee hasanyi irra xiyyeeffate hagos irra xiyyeeffate halaalchi irra xiyyeeffate godhama ture. Warsun keessa harka olaanaa miidham keessa tokko uummata Tigraay lammeessuun ammoo uummata Oromooti jechuudha. Uummata Tigraayitiin wal qabate dhaabbileen mirga namooma dabalatee warroota akka United Nation, United States of America, Itoophiyaa Human Rights Commission fa dabalatee irrayyaa turanii jechuudha. Ka Oromoo muraas dubbatan malee rakkum Tigraay wal fakkaatu tachirra godham. Lammeessoo saamicha raawwatame jechuudha. Emergency of State Itoophiyaan jisadiif birmadummaa biyyaatti suufeette jette maqaa sun hin gadhiifte keessatti qaamoleen mootummaa poolisii gareen basaastota waliin ta'uun uummata saama turanii jedhu. Nam hidhanii qarshii gaafachaa turanii jechuudha. Hararra qabanii nam saama turanii jechuudha. Kanaafuu yakka garee duuriyyee garee maafiyaa hojjattu dalagaa turanii jechuudha. Haan dhumiratti extra judicial killing yoo yaa'ii dubbate man ilmi namaatiif fuulli qaam seer eeku wayaa kabajamtu seer jettu uffate qaami mootummaa nama manidhaati baasee extra judicial killing nam raachiisa ture manneen uummata kumaatamaan ibiddaan barbadeessa ture uummata gadadoon naqa ture jechuudha. Kanaafuu labsii yeroo muddama ka'uunisi yeroon waan danseettee fudhachuu hin dandeetta. Mootummaan Abiyyi Ahmad labsii yeroo muddama jalatti waan waggaa afuriin tolchi wanni narma tolchi hin jira jechuudha. Kanaafuu qiyaamaan uummata jabaatteetu itti fuftee jechuudha. Wanni adda hajijjiiramin jiru maqaam gabbuu sanii probably nam saamuun hararratti abbummaan argi duuriyyeen magaala keessatti humnooti Tigraay gara magaalota naannoo Amaaraa Dassee Kombolchaa akkasumas Shawaa Kaabaa naannoo magaalaa Shawaroobitti gaan ture. Labsiin kun birmadummaa biyyaa kabachiisuuf jedhama. Haa ta'uti garuu irra caalatti wanni amma labsii kana wajjin wal qabatee wanni haaraadhaan siin jechisiifne tokko guutummaan biyyattii harkuma waraanaa ture waggoota afran darban erguma Abiyyi Ahmad dhufee Oromiyaa fudhachuu dandeessaa naannoo Beenishaangul fudhachuu dandeessaa xinnoo haga waraanni eegalutti biyyumti nagaa qabu ture tokko naannoo Tigraay ture. Labsii kanaan wanni haaraan argine hin jiru ukkaamsaatu dabale malee already biyyattiin command post jala turte jechuun dandeessu waggoota afran darbanii fi command post yookiin labsii yeroo muddamaa kana keessatti wanna ta'e isin kaaftan jirtan keessumaa uummati Tigraay akeeki labsiin kun labsamee humnoota Tigraay naannoo Amaaraa qabachuu fi gara giddugaleessaatti dhufuu isaaniiti. Garuu labsichi across border ka hojiirra oolu. Oromiyaa keessatti namni kumaatamaan hidhamaa ture. Dhalattoota Tigraay
guutuu biyyattii keessatti kutaa jiran hundumattuu jimlaadhaan hidhamaa turanii gaazexeessitooti hidhamaa turanii manneen namootaa ajaja mana murtii malee aangoon command postiif kennamee sakatta'amaa turanii qabeenyi uummataa inni yaadatu gabaasa BBC'n hojjete kibba Oromiyaatti poolisiin maqaa mana namaa sakatta'u jedhuun qabeenya maatii tokko warqii dabalatee qabeenya dhuunfaa kan maatii saamee yeroo itti mana murtiitti dhiyaatee ture. Oromiyaa keessa bakkee garaagaraatti waan wal fakkaatan turee jira. Maallaqa gaafachuun tureera keessumaa namoota haaloo irraa qaban kiriitiksii mootummaati warra jedhaman wanno tokko malee waan ragaa mirkanaa'e tokko malee waanuma bifti isaa ittiin tolleef poolisiin namoota karaarraa qabee jumlaadhaan hidhaa ture. Suni badii guddaa dhaqqabsiise maatii baay'ee qabeenya jala mancaasee jira qe'ee baay'ee diigeeti jira. Irra caalaa immoo labsiin kun dantaa waraanaa dantaa humnoota tikaa dantaa poolisii federaalaa fi poolisii naannolee kabachiisuudhaaf ka oole malee seera kabachiisuuf akka hin oolle ragaa dhiyoo kana Abiyyi Ahmad mataan isaa gadi ba'ee dubbate. Haqa kabachiisuudhaaf mootummaan mooraalii akka hin qabne yeroo itti dubbate yaadattu sanaa ol ragaan hin jiru. Labsiin kun fedhii dinagdee humnoota tikaa fi nageenyaa mootummaa sirriitti akka oole jala muranii kaasuu hin danda'amu. Labsiin yeroo muddamaa biltsiginnaa baraaruudhaaf labsame kun irra jireessaan kan inni ooleyyuu naannoon Tigraay duras marfama keessadha kan inni jiru wanti addaa erga labsiin kun dhufee booda naannoo Tigraay irratti dhufee hin jiru waggaa tokko guutuudhaaf marfama keessa ture ulaan hundumtuutti cufamee dabaree achi keessatti warri wal haadhaati kan isaanii turani naannoo Amaaraa keessatti hojiirra oolerachuuf sin dandeessisu waa hedduu gaafa ilaaltu duras goboza laqaadhaan qaama hidhateen maal kanaan bula naannoon suni yeroo labsii muddamaa sana keessattis kanadha kan mul'ate naannolee biroo keessattis baay'ee booldi ta'ee mul'anne dhiibbaan labsii yeroo muddamaa kun garuu guutummaadhuma biyyaa irratti kan inni hojiirra oole kan inni adda durummaadhaan hojiirra oole Oromiyaa fi Finfinnee keessattidha. Oromiyaa fi Finfinnee keessatti labsii yeroo muddamaa kana bu'uura godhachuudhaan gochee hin raawwatamne hin jiru. Biyya sana keessa olaantummaa seeraa wanti jedhamu tasuma akka hin jirredha kan isaan nuuf mirkaneessan qaamoleen hojii raawwachiiftuu mootummaa labsii yeroo muddamaa kana giddu gala godhachuudhaan jechuudha. Gamuma hawaasa biyyattii gidduutti illee qaawwi guddaan akka jiru aadaan safuun waliin jireenyi hawaasa sanaa baay'ee balaarra bu'ee jiraachuu keessumaa sirni murna kana jalatti waliin jireenyi hawaasa sanaa illee dabarsee sadarkaa wal kennuuf abaluu Tigireedha abaluu iddoo akkasiitii dhufe abaluu lixa Oromiyaadhaa dhufe abaluu kibbatti dhalate waan jedhuun dabarsanii wal kennuun illee yeroo itti mul'atetu jira. Gochoonni qaanfachiisuun hedduun raawwatamaniiti kan isaan jiran. Akkuma isin kaasaa turtan nama qabanii hidhanii nama tokkotti qarshii haga qarshii 200 gaafachuu hidhaadhaa baasuuf. Amma waan biraa miti mucaadhuma abbaa gadaa goobanaa hoolaa tokko yeroo darbee haasofsiisaa tan ture maatii keessa mucaa abbaa gadaa goobanaa hoolaa abbaa gadaa Tuulamaati abbaa gadaa akka Oromiyaatti jiru jedhamanidha. Namni kun mucaa isaanii qabanii aqaaqiitti hidhanii namni kun hidhaadhaa akka hiikamuuf qarshii 200 nuuf kenna jedhanii yeroo gaafatan fa'aa kana fa'itu mul'ata. Haalota akkasii fa'itu ture Oromiyaa keessa jechuudha. Qaamni seera raawwachiiftuu jedhamee jiru biyya sana keessa sadarkaa kanatti daldala fokkisaa ta'etti gadi taa'ee jira jechuudha. Isa kattaana labsii yeroo muddamaati aangoon mana murtiin barbaachisu waraqaan mana murtii hin barbaachisu jedhanii seenanii maallaqa namaa meeshaalee gati jabeeyyii qaalii ta'an gadi guuranii yeroo isaanitti saaman fa'itu mul'ataa ture jechuudha. Kana hundumaa gaafa ilaaltu labsii yeroo muddamaa balaa guddaa biyyattii irratti baatee dhufu biyyattiin fuulduraaf illee abdiin ishee maalii waan jedhamu wanti gaaffii keessa bu'u hedduutu jira. Akkuma jedhame labsiin kun ka'uuni haalonni inni bu'uurarraa jijjiiru jiraachuu dhabuu danda'a. Tarii gochoota akkasii kana yoo kan hambisu ta'ellee jechuudha. Haalonni yookaan rakkooleen biyya sana keessatti jiran hamma sirni biltsiginnaa waggoota 3 arfan darban aangoo biyyattii sanaa harkatti galfatee ittiin uummata bifa kanaan dararaa bahe aangoorra jirutti rakkoon sun ammallee hin furama jedhee hin yaaduun. Isuma kaleessa uummata saamaa ture, isuma kaleessa labsii kana da'oo godhatee uummata dararaa turedha. Boris qaama seera raawwachiiftuu mootummaa jedhee achirratti kan aangoorratti kan itti ture jechuudha. Biyya olaantummaan seeraa keessa hin jirre taateetti Itoophiyaan biyya olaantummaan seeraa keessa hin jirre amma taatee jirtutti ammoo labsiin kun ka'ee uummanni nagaa argata jettee afaan guutuu
jettee dubbachuudhaaf hin dandeessu. Biyya aangoon nama tokko biyya aangoon nama dhuunfaa tokko aangoo heera biyyattiidhaan ol ta'ee jirutti bifa aangoon Abiy Ahmed aangoo heera biyyattiidhaan ol ta'ee jirutti uummanni biyyattii seeraan mirgi isaa kabajamee fi mirgaaf dirqama isaa beekee seeraan yoo badiin jiraates bifa mana murtiitiin bifa seeraatiin haqi isaa ba'ee murtoo argatee bifa sanaan murtoo haqaa argatee olaantummaan seeraa kabajamee jiraata jechuudhaaf hin dandeessu. Biyya poolisiin aangoon poolisii aangoo mana murtiidhaan ol ta'ee jiru keessatti olaantummaa seeraatu kabajamee uummanni biyyattii nagaadhaan jiraata jettee kaasuudhaaf hin dandeessu. Biyya aangoon paartii aangoo bulchiinsa mootummaadhaan ol ta'ee jiru keessatti nagaan hin dhufa jedhanii eeguun baay'ee rakkisaadha. Labsiin kun ka'uu danda'a. Fuulduraafis garuu dararaan kun itti fufuudhaaf ni danda'a. Amma sirni olaantummaa seeraa kabajee heera biyyattiitiif bitamee uummata biyyattii kara seeraa feeraatiin hoogganu biyya sana keessatti hin diriirretti jechuudha. Ayyaa koligalaatti akka dansaa ibsitan ammallee gabaabinumatti labsii kanirra yaayuu dabre waan dabre akkaminne gabaabsinee explain godhuu dandeenya. Labsi bu'uur seera malee murtaa'ee hadeebii ammoo qaamummaa murtees diigee cabsee ittiin uummata saamee uummata ijjeese uummata hidhee daraaruu fi dalagaa ture baadiyyaa keessatti dalagaa ture magaalaa keessatti agarsiise miidiyaalee addunyaatiif dhaabbilee mirga namoomaa United States of America United Nations fa dura kufan jechuu dandeettaa jechuudha. Yeroo tokko mammaastoo qabadha waraabessatti foon dhaabate horii qalate foon dhaabate aginni bilchaatos namni tokkolleen hin tuqnaa hormuu waraabessa achi warri kaan cuftii limaan teettee gatti maal godha akka bilchaata laal jedhaa tokkumaan kaasu fixatee jechuudha. Opdiyoon biltsiginnaan seerin baafte seera ammoo deebitee suma diigachuu. Mee fakkeenyaaf bu'uuraalee labsii yeroo muddama keessa kaan keessa akka waliigalaan maalfaal jedhame maalfaatti ammoo wanneedha. Garee shoror keessaa deeggaruun jajjabeessuun yoomillee taanaan dhorkaa waan jedhan kaasan. Garee shoror keessa dhaniin kan haa waliigaltee ingoone boodirratti dubbachuu jirra in araaramna waliigallaa edee haa deebisattiin uummatatti burjujjuu uumisaa haa qaamolee garee tanaan himate armaan dur shoror keessa gallakkisiisa. Kaas deebisee ammoo wayaa uffata irratti kaasuu dandeettan. Uffata ajaj poolisii malee ajaj qaam nageenya malee qaamni kamilleen uffata keeyyachuu hin dandeedhan ajaj dabarsan. Baran namni wayaa wataaddara sun hin keeyyatu hin jira loltuu Itoophiyaa artistoota cufitti naqan. Ijoolleen durii caanyina waraajilleen cuftiin naqattee jechuudha. Seera irra bee jira but practically none. Seera kabaas warra seera kacabsullee warra kaan ID yookaan qabattan taata akkuma kun baheen namni kamilleen lamni Itoophiyaa taanaan paaspoortii waan qaba yookaan waraqeenyummaa waan qaban finfinnee keessa deemuu hin danda'u. Torbaan lama keessa baafadheedhanii guyya lammee sorra deena sun hojjan hin beennu waraqa eenyummaa ammaanaaf namni tokkollee akka hin kennan bulchiinsi magaalaa dhoowweedhan. Oromiyaa keessa waan ta'an qabattan. Halkanee kaarfii yookaan daldalii jimaa gareen amma dhiyootaan walimachuu jirta amma simmintoo gareen caatii kasaarteennaan kaaftee jechuudha. So akka waraabessa foon gimbilchaatiin hin tuqina jedhanii haa tokkumaan butanii foon sun dhumatanii jechuudha. Kaan dhumirratti akka waligalaatti bu'uur seeraatu kan qabne gizum labsameyyuu Abiy Ahmed nuti Itoophiyaa keessatti bitan waliin dhibiin hin jirtu. There is no legislative, executive, judiciary wanni dhan hin jirtu. Abiy Ahmed gadi baa ajajni dabarsa kan paarlamaan gaaf duri khaani gaafa bara wayyaanee khaanu bitan namni tokkochi wayi achi kee jira harka baasee mormin jira. Amma rubber stampi ummata jechuudha. Cuftisa oliyyuun millatu harkuun baafti jechuudha. Murna harka baasuuf gal Afrika Union ni caala paarlamaan du'aan katraaltu Itoophiyaa kan biltsiginnaan jaarta gasillee caala. Namummaa irratti nagartu jechuudha. So in beekan jechuudha. Paarlamaaniin murteessaa Abiy Ahmed dawwalee kaasaa waliin kaasan. Murteessaa orkaan iftaayyaaman harka baasadhanii yoo feete yoo achumatti waraqataan irra guuran yoo siin mari'attuu hin arganii jechuudha. Kanaafuu maaltu jira? Gavammantiin mootummaan diigamee jira. Instituushiniin diigamee jira. Kanaafuu nam tokkoon bultee jechuudha. Nam tokkotti riiba ka'ee ajaj dabarsaa. Ajaj sun qaamoleen sun sadeen kan sila independent check and balance wal goot jedhan kuftee jirti jechuudha. Diigamtee jirti jechuudha. Ajaj manii murtii dabarsu qaamis la balance godhee qaamtuuf itti gaafatama godhu habiyyiita akka biyyaatti itti fufuu dandeessisu godhu judiciary abba seeraa abbaan seera maankee jira namni guyyaa dhibbi tokko marsa dhibba wanni gadhiise beeliin gadhiise poolisiin gandi kee deem qabeedhe waan fedhe tolchaa jechuudha dubbachuu gaafachuu mirgi hin qabu Itoophiyaan akka waliigalaatti instituushiniin qabdu mootummaan qabdu maal godha murna jira jechuudha murni walijaar qabu'aa walijaar faayidaa walijaar duwallee manum kee ciisas murteessanii jechuudha iddootii ilmaan namaa durii death penalty murteen ijjecha maal godhan court of law irra sin murteessan amma mana raqee keessa sin murteessan mancaatii keessa sin murteessan bakka murni biyyi bulchu kun itti taa'ee dubur waliin gangalatu sin murteessan jechuudha so out of law stateless country onneen addunyaa irra Itoophiyaan biyyi seeriin qab heeriin qab instituutioniin qab mootummaan qab garte dachi bookar waraanaa itti ibsuu dandeettaa jechuudha akkasii fudhate qaamotee mootummaa sadan
mana maree akkasumas caffee jechuudha qaama seera raawwachiisu akkasumas seera raawwachiiftuun hojiin ala akka turan Oromiyaa keessatti namuu quba qaba maaliifi wagga darbe Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa iyyuu kan ragaa ba'ee Oromiyaa keessatti adeemsota seeraa fi murtoowwan nageenyaa whatever Oromiyaa keessatti deemaa turan kan murteessaa ture mana maree nageenyaa kan jedhamu haala yeroo jedhanii kan hundeessan tokko jira. Manni maree nageenyaa kun abbaa alangaa poolisii paartii bilisiginnaa bulchaa godinaa yookiin kantiibaa aanaaf magaala ta'uu danda'a godina ta'uu danda'a akkasumallee poolisii naannichaa warra kanatu ilmaan Oromoo hidhaa ture ajjeesaa ture akka rashanamanillee warra kanatti ajajaa ture warri kun mana maree nageenyaa jedhamanii Oromiyaa keessatti nama shan irraa warra ijaarame kanaaf Oromiyaa keessatti command post waan jedhamu kun duruma ture jira jechuudha waan nageenya Oromiyaadha sochii Oromiyaa keessatti deemaa ture hundumaa warra kanatu monitor gochaa ture badii guguddaa dalagaa akka turan Oromiyaa keessatti immoo gareen tuni warri Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa bara darbe supervision manneen Oromiyaa irratti raawwatan gabaasa inni baasisana bu'uura godhannee gabaasa turre namuu quba qaba jechuudha. Hidhaa irratti murtoo keessuma namooti kan dhagaa turre irra caalaa maallaqaan namoota mana hidhaatii baasuudhaaf maallaqa guddaa gaafataa turan fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessatti qarshii 10,000 namootuma hin barbaadamne fa'a qarshii 10,000 minimum qarshii 10,000 haga 300,000 dhalattoota Tigraay abbootii qabeenyaa namoota critical jedhanii yaadan haga 300,000 gaafata turan. Kabiraammoo karaan ittiin gareen tuni biyya saamaa turte raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa gootuu karaa jedhuun maallaqa monitor hin taane yookiin audit hin taane callisanii karaa caasaa mootummaa ganda keessatti aanaalee keessatti godinaalee keessatti Oromiyaa keessatti walitti qabanii saamaa turan jechuudha. Kanaaf labsiin kuni jiraate illee jiraachuu baate illee tarii uummati keenya mana hidhaatii ba'uudhaaf yookiin riiliifii argatuu dandeenya akka Oromootti akka Oromiyaatti hawaasa Tigraay illee jechuudha. Garuu haga sentimentiin yookiin meentaalitiin mootummaadha sadarkaa kana jirutti koomaandi poostiin ka'uu baate waan jijjiiramu jira jedhee yaadu. Tarii amma warni isaan koomaandi poostii kana kaasuu barbaadanii fi mootummaa giddugaleessaatiif yaaddoo ta'uu hin danda'an gareen TPLF ka jedhan gara boodaatti waan deebi'aniif tokko karaa san ta'uu danda'a. Lammeessoo immoo Abiy Ahmad dhiyoo kana waa'ee haqaa ka dubbate frustrationii guddaan akka jiru qaamoleen haqaa qaamoleen manneen murtii haqa mirkaneessuu akka hin dandeenye bakkee saamichaa maal jedhe namoota qabeenya qaban adamsuudhaan hidhaa akka turan achirraa maallaqa elmachaa akka turan waan agarsiisu inni jira ammoo karaa biraa probably mariif yookiin immoo haala mariif deemsisu wayii karaa sanatti deemaa hoo jiraatan hin beeku garuu nageenya ummataaf dantaa ummataatiif labsiin kun hin kaane jalqabas immoo nageenyaa fi dantaa biyyaatiif labsi kaane miti. Dhugaa dubbachuuf taanaan ammas dhiibbaadhuma qaamolee garaa garaatiin waan murtoo kanarraa gahee natti fakkaata sirni bilisiginnaa akkuma ati kaaste dhugaadha labsiin kun akka haqamuuf yookaan akka ka'uuf murtaa'u muddamaa siyaasaa biyyattii keessatti mudatee jiru kana haga tokko tasgabbeessuu danda'a. Gochoota ammoo waggaa 30-40 booda biyyattii keessatti dhagahaman bara dargii fayyama saguree luwwixeedhaniif haa ta'u kan nama fixaa turan akka seenaa keessatti dhageenyuutu nu yeroo sana jiraanne hin argine isaan kun tarii haga tokko hir'achuu danda'u sarbamiinsi mirga namoomaa gara darbe kun saamichi maqaa labsii yeroo muddamaatiin gara darbe kun hamma tokko fooyya'uu danda'a jedhamee hubatamuu ni danda'a. Haa ta'uti guutummaatti garuu rakkoo biyya sanaa ni fura jedhanii abdachuun hin danda'amu guutummaatti rakkoon biyya sanaa akka furamu kan barbaadamu yoo ta'e hunduu kallattii irra jiruun qabsoo isaa jabeessuudha wal hubannoo cimsuudha kan barbaachisu amma murni aangoo irra jiru sun hin jijjiiramnetti jijjiiramni qabatamaadhaan biyya sanatti hin dhufedhanii yaaduun baay'ee rakkisaa ta'eeti kan mul'atu. Dhimmuma labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee ture yaada tokko dhiheessee jira qabxiilee tokko kaasee jira namoonni labsii yeroo muddamaa kana bu'uura godhachuudhaan hidhaatti guuraman hundumtiyyuu namni tokko osoo hin hafin akka gadi lakkifamanii fi gaafateeti kan inni jiru. Tarii namoonni yakki qabatamaadhaan irratti argamee akka hidhaa turantu barbaadama yoo ta'e barbaadaman yoo jiru jedhaman illee labsiin kun mana mareetti ragga'ee paarlaamaa biyyattii irratti ragga'ee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhihaatanii
himanni qabatamaan irratti banamuu danda'u tura jiraataa jechuudha wanti inni kaasanii jira. Amma namoonni kumaatamaan lakkaaman kan labsii kana bu'uuraa godhachuudhaan haala yeroo jedhanii akkanumaan qabamanii hidhaatti guuraman namni tokko namni himanni irratti dhihaatee mana murtiitti dhihaatanii dhimmi isaanii adeemsa seeraatiin ilaalamee jiru. Kun yakka guddaadha yakka sarbama mirga namaa isa guddaadha inni kun. Egaa haalonni akkasii labsiin kun battala irraa kaasee sa'aatii 48 keessatti toora hin qabatan taanaan adeemsa seeraan alaatii jechuudhaan koomishiniin kun wanti inni kaasanii jira. Paarlaamaan biyyattii illee hatattamaan murtoo mana marii ministirootaa kana akka inni raggaasuuf gaafateeti kan jiru koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa jechuudha. Egaa yaanni kun yeroo garagaraatti ni dhiyaata akkuma duras kaasaa turre labsiin yeroo muddamaa labsamuudhaan duras adeemsonni seeraan alaa biyyattii keessatti dagaaganiiti kan isaanii turanii. Ammas labsiin kun kan hordofee adeemsa seera qabeessatti cehuun hin danda'amaa dhuguma gaaffiin koomishinii kanaaf fudhatama argatee namoonni sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi isaanii adeemsa seeraan ilaalamee rakkoon gama kanaan jiruun furamaa wanti jedhu waan shakkii guddaa keessa jirudha jedhee yaada. Yoon shakkii miti akkin taan kasitti himnu jechuun beekta waan tokko loojik irratti hundoofte hojjetta. Loojik irratti hundoofte waan tokko konkuluuziinii gubbaa dhaqqabta. Ilmi namaa taateenaan Itoophiyaa keessa koomishinii mirga namoota Itoophiyaa ibsi baay'ee baase. Ibsi gagaarii koomishinii mirga namoota Itoophiyaatii fi paartilee mormituu Oromoo caalaa kaafoo fi abaa'oo caalaa warri constructive ibsitaa baasa gamman jiru. Ibsi kumaatama baasa jira. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed is not ready for that one. Maaliif seeta Itoophiyaa keessatti addunyaan falaasii 24 qabdi. Am 20 jaayyuu geetta jirti. Itoophiyaa keessa falaasii tokko callaatti hojjeta. Appeal to force falaasii jedhan. Qabatta duri Abrahaam nami attuun falaasii akkanaatiif fayyadamtoo si jeesuuf dhufte. Give me a money or I will break your head. Qawwee mataa si dhaabe birrii naa kennu kaan mataa si sarsaasa. Mootummaan Itoophiyaa gochwarri dalaguu jillaal. Si qabanii birrii kuma gana hin baasin idhaan baan. Si qabanii qabeenya gangaa'uun ergin biizinasii kan guutuun hin cufamu. Si qabanii akkan hin tolchin akkan dubartooti dhiibbaa gamgeettu dhaqaba. Kanaafu mootummaan Dr. yeroo tokko tokko afaanii bareedu dubbachuuf namni beekte yeroo tokko tokko wanni ta'uu barbaada. Maal jedhanii poolaayi ta'uu waan barbaannuu fi bofaan obbo bofettuunillee sidduun isa hin dhiisu jechuudha. Kanaafu constructive jechuudha don ta'e constructivity hin jiru jechuudha. Yoo logical mind taate mootummaan Dr. Abiy Ahmed criteria mootummaa keessa ba'ee jira jechuudha. Bara kudhanii sagal bara duri ilmi nama seeraan hin bulu keessatti state sadii tureedhaan waan kan armaan dur dubbanni hin beeku. State of the being, state of the nature, state of nature, state of becoming and the lawless state jedhanii jira. State of the being sun keessa namni morality hin jiraata. Yoo seeriin jiru yoo ardhatte nam tokko irra daba hojjatte bor rabbiin na gaafate amantaa rabbi morality qaam rabbu maal jedhan yahillina firdeedhaan illina firdi sun gaafate. Ilmi nama seer kan cabse wal fixu yal qabnaan seeriyaan mittiin bulkuun dhufe laf qabatee jechuudha. Addunyaan am deemte jaarraa furaffa durii taanti deebite waan kan irra Thomas Hobbes fa John Locke faan guddoo barreessanii amma deebite maal taata lawless state taate jechuudha. Lawless state maal abboomna callaa bulcha. Angoo qabaannaan seersitti hin barbaadu. Birri qabaannaan seersitti hin barbaadu. Seeri in hojjetu jechuudha. Seeri maal ta'e trash waraqat ta'e jechuudha. Gartee amma maal jedha wanni mootummaa Dr. Abiy Ahmed biratti wanni kun am culture taate jirti. Lawlessiin tokko bii tokko keessa culture taate practical hojirra oolu jala qabnaani gartee dhaabsisuun in ulfaatti. Kanaaf Itoophiyaan carraan isii adu abbaan fedhu fi anam yeroo tokko maal jedhan national dialogue yoo walta dhumne mari'achaa mita wanni fedhu dhufte kun yaada kiyya ilaalcha kiyya ganittu bad wanni dhufan jirtu jechuu Itoophiyaan institutionii siyaayuu diigame mani murtii yaayuu salphate warri seertum yaayuu constitution fedhu uummata sun barcuma sila seeraan kennan kaa yaayuu saamee argate fedhu uummataa gurgure in jirtu jechuu Itoophiyaan kanaafu state of the being gadi state of becoming ta seeraan bultiin qabdu lawless state illee keessa lawless state rule by mafia group kan nuun kaan calla fudhachuu waan dandeenyuu fi akka waliigalaa yoo conclusion gubbaa dhaqqabni Itoophiyaa keessatti seeri kun badul bitta state of emergency na dombayni mamurti qondaaltota baao khamani murtii bilisaan gadi dhiisni jira adoo state of emergency ni dhufini yeroo sadiifa bitta mani murtii bilisaan gadhiise waa'il khemallasa dirribsa yeroo lammani murtii bitta bilisaan gadhiise nu yeroo agam nu yayyaman nu deddeebisan there is no court state of emergency labsamee mitnami khajib languuramu jiru aadaan Itoophiyaa lawless status waan dhadheef waggoota nafurguutu wanni nuti jirsuni jechuudha wanni kun more aggressive more dangerous taate fufti malee formatiin jireedha topic ittaanu dabru dandeenya. Topic ittaanu dabarra wanni kun nature failed state yookiin amala mootummaa kufeetii waa wal fakkaatu baay'ee mootummaa kufe keessatti tokkoffaa wal waraansiin baay'ata
lammeessoo immoo dhaabbileen mootummaa institutioniiwwan mootummaa hiika dhabu jechuudha. Amma caasaa nageenyaa iyyuu abbiisu ta'ee saamichaa fi yakkoota guguddaa namarratti raawwatamaniif instrumentii meeshaa ta'eeti ka jiru. Kanaaf wanni baay'een amma Itoophiyaa keessa deemaa jiru gaagaama namoomaa amma deemaa jiru walitti dabaltee olaaltu nature of failed state yookiin amala mootummaa kufee wajji waa wal fakkeessu baay'ee jira. Gara fuulduraatti mootummaan kufee maal fakkaata ka jedhu tuuliiwwan masaa qabannee mootummaa Itoophiyaa namumti jajaa godhu waan kana irratti mari'anna jennee yaadna. Waraana Itoophiyaa ka ji'oota 15 lakkoofsee booda mootummaan Itoophiyaadha. Abiy Ahmed deengadda karaa hawaasa diaasporaadha mariif akka taa'uu barbaadu keessumaa humnoota Tigraay wajjin mariif taa'uuf fedhii akka qabu dubbatuusaa durataan koree hawaasa diaasporaa akka United States tokko dubbatanii jiranii. Namni kun Masfin Taganuu jedhanii Abiy Ahmed dhimma kanarratti karaa miidiyaas karaa dhuunfaasaas wanni gadi ba'ee dubbatee hin jiru. Dhaabbileen mootummaas wanni jedhan hin jiru. Warri Ameerikaallee dhimma kanarratti homaa hin jenne biillanees iyyuumis waan kana hin jenne karaa humnoota Tigraayis waa'ee marii araara kanarratti wanni dubbatame hin jiru. Haa ta'uti garuu erga warri Ameerikaadhaa adeemsa araaraa kana gareen jila araaraa kana adeemsa araaraa kana gaggeessitu Itoophiyaatti deddeebi'uu jalqabdees yeroo jalqabaatiif Abiy Ahmed humnoota Tigraay wajjin taa'ee mari'achuu danda'a yaada jedhu kaasuusaa Associated Press Washington Post dabalatee miidiyaaleen garaagaraa walirraa fuudhaa jiru. Dhimma kanarratti gabaabsinee waan jennoo jiraate guyyeessa eenyu rakkoon hin jiru. Abiy Ahmed akkuma beekamu al tokko kallattiin aladha kan inni dubbatu ofii isaatii bahee dubbatu waan ofii isaatii bahee dubbachuudhaaf hin barbaanne kara qaamolee garaagaraa amma gara diaasporaa deemanii kara diaasporaa dubbachuun faa kuni al tokko si kolfisiisu. Abiy Ahmed kanaan dura humnoota TPLF waliin mariin taasifnu hin jiru jechuudhaan yeroo garaagaraatti gaaffii marii araaraa kana kan keessumaa hawaasni alaa uummanni addunyaa kan dhiibbaa gama Ameerikaa fa'aa keessumaa biyyoota dhihaa gamtaa Awurooppaa kana fa'iin mootummoota gamtooman dabalatee yeroo garaagaraatti gaaffii dhihaataa fi ture ofirraa qolataa tureera. Yeroo ofiif qophii ta'etti ammoo humnoonni Tigraay gama isaaniitiin illee yeroo isaan mariin bulchiinsa Abiy Ahmed waliin taasifnu siin jiraatu jechuudhaan illee yeroo isaan itti ejjennoo ibsatan ni jira. Haa ta'uti ejjennoon gama TPLFiin ture mariidhaan rakkoo furu bu'uurarraa eegalee jabaa ture jechuudhaaf nama dandeessisa. Egaa Abiy Ahmedis humnoonni isa duuba jiran keessumaa kan gama bilisiginnaa Amaaraatiin jiran dhiibbaan gama humnoota Amaaraatiin jiru olaanaa ta'uudhaan wal qabatee marii kana ofirraa dhiibaa ture. Amma kallattiidhaan ibsuu baatu kallattiidhaan TPLF waliin mari'achuudhaaf qophiidhaa fedhii guddaan qaba. Marii tokkummaa biyyaa giddugala godhate kanarratti hundoofnee mari'achuudhaaf hin dandeenya jechuudhaan wanti inni ibsanii jira. Egaa wanti kun jilli Ameerikaa akkuma jalqabarratti kaastee Itoophiyaa daawwachuudhaan booda waan dhagahamedha. Jilli kun waan jabaa qabatee akka inni deemaa ture yookaan dhiibbaa guddaa uumuu akka danda'u durseellee waan tilmaamame ni qaba. Kan United States qofaa hin turre jilli Ameerikaa ture torbanii darbe keessaa jechuudha gama Biriiteeniin illee gama Ingiliziin illee bakka buutuun Afrikaa jila kana yeroo wal fakkaataatti Itoophiyaa jila warra daawwatan keessaati. Dhiibbaan isaanii uumanni jiraata jedheetanii yaada murtoo kanarratti isaan illee gabaasni Associated Press kunillee jilli kun mataansaa ibsa bal'aa waan kanarratti qabaachuu ni danda'a jechuudha wanti inni akeekee ni jira. Dhiibbaa biyyoota dhihaatiin gara mariitti deemamaa jiraachuu waan akeektu natti fakkaata gabaasni Associated Press kun. Namni kun karaa diaasporaadhaa dubbatu ka barbaadeef qofa sodaa beektaa amma adeemsa waraana Tigraay kana keessatti mootummaan giddugaleessaa karaa araaraatti yoo deeme deeggarsa tokkoffaa karaa humnoota Amaaraa deeggarsa dhabuu danda'a ka jedhudha. Lammeessoo immoo humnooti Eritiriyaa waraana kana keessa turanii waraana kana immoo hin barbaadu. Waraanni kun akka itti fufuu hin barbaadu. Sadaffaa immoo karaa diaasporaadhaa karaa mootummaa ibsikkaa kennamu kan barbaanneef koozii waraana kanaa failed. Waraanni kun waraana kaayyoo hin turre. Sanaaf karaa mootummaa yoo himame backfire gochuu danda'a jedhamee waan yaadame natti fakkaata gama kootiin. Haa ta'utii garuu karaa diaasporaadhaa amma ibsa kana namni kenne namichi Masfin Taganuu jedhamu koreen diaasporaa kuni
mormiin isa qunnamu Abiyyi marii hawaasa diiyaasporaa wajjin godheen mormiin isa qunnamu haa ta'uti garuu namni kun na amanaadha humnoota Tigraay to'atamanii jiran konteent goonee jirra sichi mootummaa giddugaleessaaf yaaddoo ta'uu hin danda'ani amma dandeenye immoo Tigraay seenuun caalaa uummati Tigraay warra garee TPLF akka of keessaa baasu dhiibbaa gochuun ni dandeenya waan ta'eef mariittoo seenne gaariidha filannoon qabnu kana jedhee amansiisuuf yaalee jira jedha namni Masfin Taganuu ka Associated Pressiif ibsa kenne. Yaa miidiyaaleen akkas jedhanii gabaasanii anam asirratti prediction yaadoo kennu baadhe garuu half doubt waan Abiy Ahmed jedhu nagam buusanii walii galanii waan jedhu irratti waraan Tigraay keessatti yaa nama hedduun akkasuma expect godha. Waraanni kun waraan siyaasaati waraan garee lama tabarcumaaf barcumar waliin turte benefit irratti angorra walaatee wal balleessite waraan akkana sila solutioniin politikum siyaasaan pushing guddoo godhamuu jira garuu wanni kun immilkoofti intaati waan jedhara shakkii waan qabuuf waan cufa negatiivitiin fi dhagaanum jedhaaniiti yaa toopikii taasisuu dandeenya. Adeemsi araaraa waraanni raawwatamee booda baay'ee dheeraadha. Adeemsi araaraa waggoota 10 fixuu danda'a. Amma waraana Siiraa fa'aa ilaaluu dandeessa. Waraana Sudaan kibbaa keessatti gareen finciltootaa fi gareen biyya bulchituu itti deemaa turte. Tagayoonatti waraana falan argatini. Sumaaliyaan waggootaaf waraana keessa turte. Adeemsi araaraa haal duree qaba. Haal dureen sun immoo haal duree garee wal waraananiin kaa'amudha. Haal duree sana walitti dhufuu jira. Haal duree sana booda immoo adeemsi araaraa itti dhufa. Kanaaf adeemsi kun adeemsa obsa fixachiisaa fi adeemsa dheeraadha waan ta'eef bu'aa araaraa yookiin bu'aa waliigaltee waraana dhaabuullee yeroo dhiyootti dhageenya abdiin jedhu hin jiru. Gara marii keenya itti aanutti dabarraa. Marii keenya itti aanuun qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa to'atamuu hin dandeenye bira ga'uusaa ragaaleen miidiyaa fi ragaaleen garaagaraa agarsiisaa jiru. Walumaa galatti qaala'insi jireenyaa amma Itoophiyaan itti jirtu qaala'insi waliigalaa kan jedhamu gara parsantii 35 ga'u ragaaleen agarsiisu. Qaala'insa isa guddaadha akka addunyaatti biyyooti qaala'insa akkanaa keessa jiran muraasa sanarratti dubban. Gaafa waa'ee Itoophiyaa kaafnu ammatti dhugaadhumaa wanti lafarraa mul'atus wanti irraa dubbachuu dandeessus akka miidiyaatti rakkoodha wanti hundi. Rakkoon kun immoo rakkoo roga maraa ta'uu isaati beektee akka yeroo hunda rakkoo akka odeessitu kan si taasisu. Rakkoon Itoophiyaan akka biyyaatti keessa jirtu inni guddaan waraanni jira. Gaagaamni siyaasaa hammaataan jira. Rakkoon diinagdee gaagaamni diinagdee hammaataan jira. Rakkoodhumti diinagdee kun kan hordofsiisee fi rakkoodhuma diinagdee kana immoo gara hin malletti ceesisaa kan jiru dhimmi qaala'insa jireenyaa amma irraa dubbatuudhaaf jirruus ni jira. Qaala'insi jireenyaa egaa tokkoffaa dandeettii waa bituu maallaqa biyya sana dadhabuutiin kan ibsamu ta'uu ni danda'a. Inni lammaffaa hawaasni meeshaalee gabaarraa bitee fayyadamuu dadhabuudhaan wanti ibsamu jiraachuu ni danda'a. Waliigalaan gatiin meeshaalee, gatiin nyaataa, gatiin wantoota gabaarraa bitamanii garmalee dabaluudhaan humna hawaasaa, humna biyyaatii ol ta'an yeroo isaan mul'atan maallaqni biyyattii ammoo yeroo gabaa addunyaa irratti gatii dhabu. Kun walitti dhufuudhaan haalota isaan hordofsiisanidha jechuudhaaf ni dandeenya. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaan yeroo ammaa qaala'insa jireenyaa seenaa ishee keessatti yoo argite hin beekne isa hammaataatti cehaa jiraachuu isheedha ragaaleen dhaabolee mootummaa fi miti mootummaatiin ifa ta'uu irratti argamanii. Ejensiin Staatistiksii biyyoolessaa yookaan ejensiin Staatistiksii giddugaleessaa kan Itoophiyaa ragaan inni ji'aan baasu ni jira. Darbee dhaaboleen idil addunyaa kanneen akka International Monetary Fundin akkasumas qaamoleen garaagaraa yeroo isaan baasan baankiin addunyaa baankiin biyyoolessa Itoophiyaa illee dabalatee ragaaleen isaan yeroo garaagaraatti baasan ni jira. Ragaalee kanneen irraa immoo hubachuudhaaf kan dandeessu yeroo amma biyyattiin infleeshinii yookaan hyperinfleeshinii qaala'insa jireenyaa kan to'annoodhaan ala ba'ee jirutti ceetee jiraachuu isheedha kan isaan argisiisan. Qaala'insi jireenyaa baatii muddee darbe keessa kan ji'a muddee dhagaa kan ifa ta'ee jiru. Kan ji'a amma keessa jiru kana majji fuulduraaf torbanoota muraasa booda kan ba'udha. Baatii muddeetti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessa ture akka waliigalaatti keessumaa gama nyaataatiin bu'uura ragaa mootummaa eejensii staatistiksii biyyoolessaatiin yookaan giddugaleessaatiin harka 41.6tti ol guddateeti kan jiru.
akka waliigalaatti immoo gatii nyaataa dabalatee meeshaalee biroo dabalatee akka waliigalaatti qaala'insi jiru immoo harka 35 tuqaa tokkotti ol guddateeti kan inni jiru baatii muddee kana keessa baay'ee ol ka'uu isaa ta'e garagaanee kun kan inni argisiisee jiru kun yaaddoo guddaa inni uumee jirutu jira ogeeyyiin diinagdee balaa guddaa ta'uu isaati kan isaan kaasuu irratti argaman balaa biyyatti dhufe isa hammaataa ta'uu isaati kan isaan kaasuu irratti argamanii gara hyperinflationiitti cehee jechuudhaan ogeessi diinagdee Marii Tulluu dhimma kana irratti kaleessa haasofsiisee tan ture yaada isaa dhageenye sana booda yoo irraa dubbanne gaarii natti fakkaata. Wanta kana dura ture wantoota consumable ta'an food nyaataaf oolan kana irratti gara parsantii 20 olii ture jechaa baane ji'oota darban keessa gatiin qaala'insa isaa wanti sun amma immoo baay'ee dabalee gara parsantii 30 haga 50 ga'e jedhama. Qaala'insi jireenyaa parsantii 30 haga 50 yoo ga'e immoo maal fidaa yoo naan jedha akka barnoota diinagdee yookaan ikoonomiksiitti hyperinflation yookaan immoo infleeshinii qaala'insa gabaa to'atamuu hin dandeenye fi baay'ee hamaa ta'e fidaa. Qaala'insi kun namni waa bitatee daaboo bitatee akka nyaan haga rakkisuutti egaa baay'ee cimaa yookaan immoo rakkoo walxaxaa baay'ee cimaatti kan deemamudha. Hyperinflationiin poolisii mootummaan fudhatu yookaan immoo gargaarsa mootummooleen gargaraa godhaniin illee furuudhaaf baay'ee si dhiba jechuudha. Yoo ammuma maneej godhame malee qaala'insi jireenyi hamaan kun gara fuulduraatti keessa warra galii xiqqaa qaban hojjettoota mootummaa hojjettoota humna isaaniitiin bulan dabalatee baay'ee akka miidhuudha. Egaa akkuma ogeessi diinagdee kun nuuf kaasan saayinsiin diinagdee akka jedhutti biyyi tokko yoo qaala'insi jireenyaa biyya sanaa harka 30 hanga harka 50 gidduutti ibsamuudhaaf danda'e persentii 30 hanga persentii 50 keessa seenuudhaaf reenjii sana keessatti kufuudhaaf yoo danda'e biyyattiin infleeshinii irraa gara hyperinfleeshinii keessummeessuutti ceetee jedhamuunidha kan inni ibsamu. Hyperinfleeshinii jechuun qaala'insa jireenyaa to'achuudhaaf hin danda'amne to'annoodhaan ala kan ba'e kan fooyya'insa imaammataa tarkaanfilee imaammata fooyyessuu yookaan gargaarsa alaa argachuutiin illee deebistee to'achuudhaaf deebistee bakkatti jijjiiruu bakkatti deebisuudhaaf kan baay'ee rakkisu diinagdee biyyaatiif illee kaansarii guddaa kaansarii jabaa diinagdee biyya tokko kufaatii hin malle keessa kufaatii hammaataa keessatti kuffisuudhaaf danda'uudha jechuudhaan wanti isaan nuuf kaasan jira. yaa infleeshinii akka tansaa ibsee ogeessallee waan finne ogeessi baay'ee irra dubbatee fi jechooti kun jechoota ikoonomiks diinagdee termii keessatti jechooti sadii guddoo beekaman infleeshin deflection kadhibii sarfisa jedhan sarfisa jechuun sunini infleeshiniin kunin umnitii wabituu meeshaalee umnitii wabituu waan nyaatanii dhuganii qarshii wabitoo dadhabdu infleeshin yoo ammoo qarshiin wamdi qoolle bitan maal jedhan deflection gad bu'a sarfisa jechuun kan mennu kun maal geeta qarshiileen injirti uummatilleen ammoo oomishi wayileen aanan damma dhadhaan foon wanni barbaadan cufti gabaa kee yoo jiraat uummatilleen akka fedhoo bitatu badhaadhinnan biltsiginnaan baasala surplus okay surplus gaa olechu ka midhaan injisan biyyoota excess biyyoota akka ingiliizfa maanifa keessa midhaan jisu sadarkaa olaanaa gubbaa jiran warra midhaan qabaachuu Itoophiyaa keessatti ammoo namni miiliyoona gamii gulan irra dubbanna beelaan du'aa jechuu badhaadhin jechuun waan qabdi sun horiin bittee quuftee sirraa fi jissitee saree maani salaa dhiyoo kennite badhaadhin jedhan nu bira ammoo wordii beekan ta'uu dandeetta I don't know garuu bakka sadii qoonne laaduu dandeenya termisa kanaan maal jedhani causing inflation horii wabitu sababni dadhabuuf maaliif yoo ne tokkoffaa demand excess demand inflation meeshaan sun yoo akka malee barbaada gatiin meeshaa suni maal godhan uummati baay'ee meeshaa sun waan barbaaduu fi gatiin isa dabaluu dandeenya fakkeenya yeroo koronaan seen sun hin qabanna namni cufti maaskii godhachuu barbaada maaskii yeroo sunti maali magaala keessa jirti garuu namni baay'ee waan barbaaduuf gatiin isa mi'aa ta'uu danda'a jechuudha kalammeessoo wage price wage spiral yani warri afaan economicsii beeku kun maal jechuu meeshaa tokko produce godhuu fi oomishuu fi wanna itti fayyadamsuun miidheedhiin itti fayyadamsuun yoo argamne gatiin ol ka'uu dandeenya fakkeenya dhadhaa afaana yoo fudhan taate dhadhaa gatiin isa yeroo bona ol kaata sababi isaa aanan irra waan dhufaniif aanan isaati bona waan hin jirreef hullee normaal jedhanii fudhatan economic term keessa akka sadeessu ammoo maal seeta shortage haumamu kam Itoophiyaa shortage wanni cuftaan qinnaan gatiin midhaaniam buddeeni duri birragami daabboon birragami aanan birragami okokkaan birragami kun cufti maaliif taseeta hanqinnatti uumama hanqinni kun sababni uumamu dandeef maal seeta hagabayaa dhufulleen indiqaata
Hagabee irra bitachuu fi umniti ati ittiin bitattu leen ol kaati Itoophiyaan maal jedha negatiivii keessa babisiin seenuu dandeetteef suni jechuu dandeenya. Jireenyi nyaata dhugaatii kiraan manaa baasiin mindaan kan kee bakkumsuun jira. Amma qondaal tokko waan kan fakkeenyaaf isanii kaasessan dubbadha. Qondaal olaantu aangoo irra kaasanii gorsitu wayii godhan. Mindaan isii duri gaaf goomta kan bakka goomti jirti. Amma minda isiitiif kiraan manaa wal qixxe ta'ee boo'u jirti jechuudha. Even war mootummaatu aga haleeluu gubbadha qabu jira. Kanaaf ammoo sababi maani booda irratti itti dubbadha. Jeneraali negatiivii Itoophiyaan namni kaalkuleet godhuu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Badhaadhinaa, diinagdee, maanii, barquufa gabbinnaatiin hin jedhani quufa gabbin taatammoo jireenya arguu jirra. Ikoonomiks termii yoo wal bira qabnu kan fakkaata. Reyaalitii Itoophiyaa ammoo uummati jeej godhuu danda'a jechuudha. Infleeshinii yookiin qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa bakka lamatti qoodne fudhatuu hin dandeenya. Qaala'insa rakkoo siyaasaan dhufe rakkoo siyaasaa tokkoffaan rakkoo waraanaa amma Itoophiyaa keessa deemaa jiru. Kan biraa immoo hanqina doolaaraa. Hanqinni doolaaraa kun bu'uurri isaa waa sadi tokko foreign direct investment kan jedhan Itoophiyaan amma biyya less investable biyyoota investimentii hawachuu hin dandeenye keessa tarree sana keessa jirti. Kanaaf rakkoo doolaaraa qabaatu rakkoo doolaaraa hamaa qabdi. Kan biraa rakkoon doolaaraa kan wal qabatu doonarooti yookiin immoo dhaabbileen arjoomtotaa kan warri liqii kennan warri Itoophiyaa deeggaran sababa waraanaa kanaan hanqina doolaaraa guddaa akkasumas dhiibbaa siyaasa biyya keessatti uumamee wajjin wal qabatee dhaabbileen baay'een piroojeektoota fandi gochaa jiranii maallaqa kennaa jiranii deeggarsa hin kennanii gargaarsa namoomaas akkasumas gargaarsa namoomaa irra kan hafe liqii fi deeggarsa gochaa hin jiran. Sadeessoon doolaaraa wajjin wal qabatee ekspoortii jechuun kaampaniiwwan Itoophiyaa keessatti ekspoortii godhan amma biyya keessa baqataa jiran. Fakkeenyaaf amma gara fuulduraatti infleeshiniin kun kan caalaa harka hedduu dabaluu danda'a. Dhaabbileen investimentii baay'een sababa rakkoo siyaasa biyyattii keessa jiruun galiirra argataa jiranii gara alaatti illee erguudhaaf rakkoo guddaatu qunnamaati jira. Kun egaa Itoophiyaan waan baay'ee alaa galchiti qoricha alaa galchiti boba'aa alaa galchiti qamadii alaa galchiti waan baay'ee alaa galchiti. Bu'uurri infleeshinii keenya kalammeessoo natural disaster fakkeenyaaf amma rakkoo uumamaa hongeetu jira. Oromiyaa amma ragaa gara boodaan rakkaafnuun godinaaleen Oromiyaa 21 keessa godinaaleen 8 hongeedhaan rukutamanii jiran. Sana dura immoo weerarri awwaannisaa oomisha guddaa miidheeti jira. Sadaffaa irratti immoo akkuma addunyaa guutuu wajjin wal qabdan rakkoon corona virus rakkoo uumamaa guddaadha. Kun dinagdee Itoophiyaa keessumaa damee sarviisiitti gara caalaa qonnattaan Itoophiyaa keessatti GDP biyyattii keessatti qooda guddaa kan qabu baay'ee miidhee jira. Sana hordofee amma hyper inflation jedhamee kan ibsa. Infleeshinii gulufu jechuudha. Infleeshinii gulufu jechuun infleeshinii amma har'a lakkoofsa 35-33 ta'uu danda'a. Ji'arraa immoo kan caalu sana ol ta'a 35, 36, 37, 40 ta'uu danda'a. Waggaa dhufu immoo 50 illee ta'uu danda'a. Yeroo infleeshinii gulufennaan jechisaa naagale intala wayii dhiyootan Facebook irra maxxansite is good joke dhugaalee ta'uu dandeetti qursii fi ohokaan lambitadhe buuphaa achi hin quufne birrii 5 hin bite hin quufne darachuuf waan suuqii deemu birrii 2 dabalee birrii 7 ta'ee na eegee jedhe. Akkas ingulufaa jechuudha. Egaa qaala'insa jireenyaa kanaan eenyutu miidhamaa waan jedhu silaalaa deemuun barbaachisaadha. Hundaa olitti hawaasa harka qalleeyyii kan hojjetaa mootummaa jennu, hojjetaa dhuunfaa kan galii guyyaa argatu jennu, kan immoo galiidhuma sanayyuu hin qabne jennu irra jireessaan hawaasa harka qalleessadha kan miidhamu rakkoo infleeshinii kanaan. Guutummaa biyyaa gaaga'uu danda'a infleeshiniin yookaan qaala'insa jireenyaa haa ta'uuti hawaasni haala amma jiru kanaan hawaasni harka qalleeyyii daabboollee bitatee nyaachuudhaaf dadhabuu danda'a. Beelarra bu'uu danda'a jechuudha. Ogeeyyii wanti isaan kaasaa jiran inni jira. Egaa namni tokko beelarra bu'ee jechuun immoo humni oomishaa waa tokko oomishee waa tokko galii tokko maddisiisuu hin dandeenye. Beelarra bu'ee jechuun hireensaa dhumaatiidha malee waa tokko hojjechuuf illee hin danda'u jechuudha. Dhalli namaa yoo beela'e yoo nyaattedha gadi baatee waa kanatti hojjettu yoo hojjettedha immoo ooma nyaatamu sanas immoo fiduudhaaf kan itti dandeessu waan ta'eef hundaa olitti
hawaasni harka qalleeyyii Itoophiyaa balaa guddaa jala jiraachuu isaadha sababa infleeshinii fi kufaatii dinagdee kanaan ogeeyyiin kan isaan ibsaa jiran. Hawaasni harka qalleeyyii Itoophiyaa persentii meeqa ta'a dhibbentaa meeqa ta'a waan jedhu hundumtiyyuu tilmaamuudhaa fi naman dhibu jiruuf jireenya hawaasa keenyaa beekna waan ta'eef jechuudha. Nutis hawaasa harka qalleeyyii keessatti kan nuti dhufne wanna ta'eef waan kana tilmaamuun nu hin dhibu egereen hawaasa kana balaa guddaa jala jiraachuu isaati wanti argisiisu. Akka furmaataatti hayyoonni maal jedhu qaamoleen garaagaraa maal kaasu infleeshinii rakkoo diinagdee kaansarii diinagdee mudatee jiru dhibee diinagdee biyya sanaa mudatee jiruu fi waan jedhu ni jalqabaan waraana dhaabuudha. Waraanni Itoophiyaa rooga maraan biyyatti diigeeti kan inni jiru. Waraana yeroo jennu waraana kaabaa qofa miti Oromiyaan qotataa hin jiru Tigraay qotataa hin jiru naannoo Amaaraa iddoo hedduutti qotamaa hin jiru inni qotamillee Oromiyaa keessa iddoo hedduu yoo fudhatte ilaalte ni gubamaa isa kan finxaaleeyyiitu itti bobba'ee gubee saamee qabeenya isaa barbadeessee qe'ee isaa irraa mancaasee bifa kanaan barbadeessa isa kan qaama mootummaa silaa seera kabachiisa jedhamutu seera kabachiiftu yookaan qaama raawwachiiftu mootummaatu shaneetu keessa galaa shaneetu keessa dhokataa jechuudhaan irratti barbadeessa isa kaan akkuma Abrahaam jalqaba kaasee uumamnis miidhee jira hawaasni qotatee makaratee ittiin jiraachuu hin dandeenye humni oomishaa waraana irratti kan inni dhumaa jiru sababa kanaaf waraanni rooga hundumaan rakkoo amma Itoophiyaa keessatti mudatee jiru sababa ijoo waan ta'eef waraana dhaabuun furmaata isa bu'uuraadha jechuudha wanti isaan kaasan jira inni kan biraan hariiroo dippiloomaasii biyyattii babbade fooyyessuudha wanti ogeeyyiin akka gorsaatti kaasan hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa babbaduudhaan wal qabatee biyyattiin gargaarsaan ala taateetti liqii hawaasa addunyaan ala taateetti sun ammoo sharafa alaa biyyattiin ittiin gabaa addunyaarraa waa bitattu dhabsiisee jira kuufama sharafa alaa biyyattii qullaatti hambiseeti kan jiru birriin biyyattii illee sadarkaa addunyaatti akka inni vaaliyuu dhabu yookaan akka inni gatii dhabu taasisee jira investimentii gogsee jira investimentiin goguudhaan wal qabatee ammoo hojii dhabdummaan dagaagee jira hawaasni waan hojjetee waan ittiin afaan kaatu dhabeeti jira sababa kanaaf hariiroo dippiloomaasii babbade kan fooyyessuun akka qabxiisa kan biraatti wanta ka'eedha qabxiin inni sadaffaaf inni xumuraa an kaasee ittiin carraa gara keessanitti dabarsu dhimmoota dursa argachuuf malaniif dursa kennuun hawaasa beela jalaa baraaruu wanta jedhudha. Amma maalidha Itoophiyaa keessatti kan hojjetamaa jiru hawaasni miiliyoonotaan beela'ee gargaarsa osoo eeggatu rakkoo hamaarra bu'ee osoo jiru waajjirri adde Adaanechi fa'aa masaraan adde Adaanechi fa'aa birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 yeroo haaromfamu argina. Gamoo tokko haaromsuuf birriin biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 qisaasamaa jira jechuudha. Itoophiyaa biyya uummanni miiliyoona 22 ta'u gargaarsa midhaan nyaataaf gargaarsa garaagaraa eeggatu keessatti biyya hongeen uummata amma kana gaaga'aa jiru keessatti biyya waraanni uummata amma kana gaaga'aa jiru keessatti biyya finxaaleeyyiin uummata amma kana gaaga'aa jiran keessatti gamoo tokko ijaaruudhaaf gamoo adde Adaanechi fa'aa keessa ta'anii hojjetan haaromsuudhaaf ijaaruuf iyyuu miti haaromsuudhaaf birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 yeroo ba'uu dhageenya kun waan baay'ee qaanfachiisaadha uummanni beelarra bu'ee osoo jiru tuurizimiin biyyatti osoo babbadee jiru tuuristiin biyyatti lagatee osoo jiru gamaa gamanatti paarkii hundeessuu irratti fuulleffatee jira bulchiinsi Abiy Ahmed gama kan biraatiin masaraa Minilik fa'aa haaromfachuu masaraan Minilik iyyuu nutti dhiphatedhani masaraa biraa ijaaruu irratti sana fa'i irrattidha kan isaanii fuulleffatanii jirani egaa hundaa ol gochoonni yookaan hojiileen hawaasa beela jala bu'ee jiru kana baraaruu danda'an irratti fuulleffatamuu dhimmoonni dursa argachuudhaaf malan dursa argatanii jechuudhaan ogeeyyiiwwan isaan kaasan ni jira. Waan guddoo itti darin qabu Abrahaamii rakkoo Itoophiyaa keessa jirtuuf rakkoo infleeshinii yookaan qaala'insa jireenya kanaan uummata gaaga'uu jirtuuf sababooti maal akka ta'an midhaasite kaafte yeroon ammoo gorsa bu'eessaa aldansaan laf keette rakkoo tana ta'uma Abrahaam gabaabseetu miti daruufi rakkoo tanaaf sababii gurguddaanii tokko waraana lamonge sadi covid 4 diplomatic failure yookaan kufaati dippiloomaasii tejo kanaafu human and natural made human made and natural disaster jechuun ni dandeen waraanaa fi dippiloomaasii kufaatiin namatti tolche covid fi honge rabbi tolche jechuu dandeen ana ammoo cufisii walti qabee itti gaafatamummaa mootummaa kennaa jechuudha mootummaan itti gaafatama goonuu hin jiru murni garuu ammootummaa jedhee biyyatti hogganu kana mijjeessuuf the right to kill mirgijjeesuu warqab garte warsuniif kenna warratti itti gaafata recommendation ayyootii mankab yoon kaas kan keessa tokko waraan dhaabu lammeessoon dippiloomaasii midhaasu sadeessoon ammoo priority waan dursi kennamuuf qabu priority kennu
waajjira daanessuu waan midhaan duukaafte jechuudha. Rakkoon tun akka furamtuuf rakkoon tun akka isiin uummata gaagaatuuf tokkoffaa namni intaresti qabu eenyu yoo naan jette raga uummatam kaaftu kanaa walit kenne ragoo geeyyin jedhan kanaa walit kenne rakkoon tun akka hin furamneef namni barbaadu mootummaa ta'uusaa qulqulleessa labsii kaa'uu danda'a jechuudha. Mootummaa waan kan maaliif barbaadu? Uummati akka beela, uummati akka iyyoo, uummati akka gara dhokee jiraatu maaliif gaafata? Uummati beelti ilaali. Garbummaan garbummaa cuf caaltu tokko xurii. Naf kan kee dhiqachuu baatte xuriin si baay'annaan ati garboomti garbicha hama. Maraataan amma wala firidamii namooma dhabu caalaa xuriin inni qabatee karaa gubbaarraaf sun garbummaa. Lammeessoo beelti garbummaa. Gartee xuriif garbummaa beelaatiif garbummaa xuriitiin doomineet godhamnaani firidamii mirga namooma kan gaafachuun dhiiftaa jechuudha. Mootummaan kun amma akka kiraateeraa wanni inni fudhate maal godha? Uummata beelessee ijjeessee gada dhokee galchee uummati maal godha? Mirga sana diimokiraasii dhiisi mirga lubbuun jiraachuu kadhachuu deebi'aa jechuudha. Fakkeenyi kaasuu danda'a. Mootummaan an rakkoo waggoottan afran dabran Itoophiyaa keessatti taateef guutuma guutuutti itti gaafatamaa mootummaa Dr. Abiy Ahmad jedhee laf kaa'aa jechuudha. Kanaaf kafannifamu raga waan qabuuf raga irratti hundaa'ee jedha. Garuu har'a ammoo mootummaa yakkama ennuun kan dhiifam kadhachuu jiru yookaan nagaa yaamuu jiru qulqullootaa jechuudha. Dr. Gammachis Baallijiloota akka dansa describe godhe rakkoon Itoophiyaa warri jijjiiram fidan on ta'e warri jijjiirami fide jechuudha. Warri jijjiirami fide oppidiyoo hootii jijjiirattee dhufte yakka hojjechuu jirti jechuudha. Sila namni dhiifam gaafata akka biyyattiin hin banne kadhachuu qabu yakkamtoota akkasiiti jechuudha. Warri ammoo biigooluu jirammoo hammoo walabummaa wanni hafooq ijaaree uummati beela warra akkasiiti jechuudha. Warri war kanirra waa eeddan warri war kanirra bilisummaa eeddan warri war kanirra quufa eeddan badhaadhina eeddan dhalgaan geeguu waan taatuufi alee yootitti laf kaan dhugaa reyaalitiin laf jirtu dhugaa. Garuu garbummaa sun eenyutu barbaadu naan jette rabbi caalaa namni caalaa mootummaa barbaadee jedha tooppikii dhumaatiin. Sa'aatiin keenya deemeeti jira dhimma keenya xumuraatiin hongeen Oromiyaa godinaalee Oromiyaa 8 keessatti namoota 800 ta'an akka gargaarsa namoomaaf saaxilee jiru koomishiniin ittisa balaa Oromiyaa ibseeti jira. Kana maleellee Oromiyaa keessatti namoota miliyoona 4 caalan sababa walitti bu'iinsaan buqqaanii deeggarsa namoomaa barbaachaaf akka saaxilaman koomishiniin kun karaa qondaala isaa obbo Mustafee Kadir miidiyaaleetti dubbatee jira. Godinaaleen Oromiyaan qabdu gara godinaalee 21ti. Godinaalee haaraa dabalamanii yoo dabalateen beekanii lakkoofsaanii magaalota Oromiyaa sadarkaa godinaatti waamaman malee jechuukooti. Kana keessaa godinaaleen 8 hongee hamaa gargaarsa namoomaaf uummata saaxiluu jala akka jiran ragaan mootummaa naannoo Oromiyaa kun ni mul'isa. Hongeen kun amma ragaa jiruun ji'oota 3 itti aananillee akka itti fufu ragaaleen ni mul'isu. Tibban ammoo gara kaaba Keeniyaa akkasumas kibba Oromiyaa Booranaa wajji wal qabatee roobi haga tokko dhufee jira. Rooba kanaa wajji wal qabatee beeladoonni damdamachuu hin dandeenye beeladi re'een loonii fi hoolonni baay'een isaanii rooba amma dhufe kana damdamachuu dadhabanii bifa kanaan dhumaa akka jiran miidiyaaleen wal harkaa fuudhaa gabaasaa jiru. Hongeen illee itti jira amma roobni bakkee itti mul'atetti sa'a namni gaaga'amaati akka jiru agarsiisa. Lakkoofsi naannoo Oromiyaa irraa eeramaa jiru kun garuu 1800 sababa hongeetiin namni miidhame 1800 qofa ta'a. That is joke. Kunin by the way gabaasa kunin karee qaama meedaa keessa adaal keessa mul'atu kana marsabeet keenya malee qaama khatargii jirtu kunin Itoophiyaa. Godina Dilloofa, Aanaalak Dilloofa, Aanaalak Dubluqfa, Liibanfa keessa waan ta'uu jiraati jechuudha. Akka waliigalaatti qaama hongeen tun dhaqqabsiifte yeroo du'aan irraa somneef yeroo baay'ee itti fixuu hin dandeenyu. Garuu hongeen tun biyyoota gaafa Afrikaa 3 keessa bal'inaan immoo jirani namoota miiliyoona 10 olii miidhuu isii dubbatam. Keeniyaa fi Itoophiyaa Suumalee dabalate. Suumalee keessatti sadarkaan jiruun reaakshiniin itti kennamuu jiru. Suumalee gan 20 waraan jalturti Itoophiyaa caalaa attention kennaniif. Keenya keessatti godinoo 8 keessatti emergency of state labsanii uummati gargaaramuu jiraachuu. Itoophiyaa keessatti godinoo 3 tongee miidhamuu naannoo 3 tongee miidhamuu jira. Tokko naannoo kibbaati gamiisa gar Honsoofa Gulaan lammeessoo Suumalee naannoo Suumaleeti sadeessoo naannoo naannoo Oromiyaa. Naannoo Oromiyaa keessa godinooti 8. Jalqaba irratti laftee hongeetti man Booran qofa jedhanii haasa'an Booranaaf Gujii. Sun caala Harargee ba'aa fi Lixfa keessatti bal'inaan shawaa Karrayyuufa keessatti bakka horsiise bulaan jiru cufatti horiin dhumachuu jiraachuu. Loonam dhumatan akka waliigalaatti loon lakkoofsaan atagan hin jenne amma uummati ragaa hedduu fudhachuu dandeettan. Mootummaan naannoo Oromiyaa loon ibsa baasee loon miiliyoona 6 dhiyaatan harka namaatiin jiranii jedhan. Boni kunini bakka hedduu tam jalqabuu jira. Booranfa keessa yaa ture ji'a 4 lakkoofsiisee jira. Loon miiliyoona 6 harkaan kaasanii
loon hagam akka dhumachuu danda'an tilmaamuu hin dadhabdu jechuudha. Isaanii zaa jooking beektan ragaan mootummaan kennu mootummaan bitta mootummaa wayyaan irraa opidiyoo tam wayyaan irraa dhufsuni bitta Oromiyaa keessatti waan dhibi dhiisi horii dhumati dhiisi nama dhubate nama kararratti waraanaan fixan namni 200 du'e bitta nam 10 du'e warra gabaasu gabaasi warra is valueless aganayyuu gabaasu warraatiyyuu akka wanni fudhachuu dandeenya. Akka waliigalaatti gargaarsi yookaan reakshiiniin gara mootummaatiin jiru maali yoo ta'e akka Oromiyaa duwwaa ta'uu uummata deebiin koommacha jira waan arguu jirru jechuudha. Mootummaa naannoo Soomalee Mustafeen birri guddoo walitti qabee Oromiyaa Itoophiyaa keessa Soomalee fi Oromiyaa baay'ee miidhaman. Uummata sun akka danda'an bir dhaabachuu jiran. Oromiyaa keessa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa takka uummata ongeen bate dhaqee nagam fuun jirtuu edeen gaafan garuu guyyaa horsiise bulaa kabajuuf dhiyoo tana OBN farratti harka dhaana. Gabaabsineetuma waa qabxiidhuma tokko tokkotti dabaluu fi biyya keenya keessatti amma wanti guddaan si ajjeesanii dhugaa kee dhoksu reenfi kee akka hin kaane reenfi kee akka salphatu yookaan akka kabajaan illee awwaalamne si godhu sana booda haqa kee sin dhoksu waan wal fakkaatu dhabe kallattii hundumaatiin kan ta'u murni aangoorra jiru kun kan inni godhu amma Oromiyaa keessatti hongee hamaadha kan mudatee jiru hongee mudate kanaan hawaasni baay'ee miidhamaa jira hongee mudateen hawaasa miidhame caalaatti garuu qaamni mootummaa hojii inni hongee kanaan wal qabatee hojjetaa jiru yeroo inni hawaasa sana miidhuudha kan itti deebistee argitu hongee sana yookaan hawaasa miidhameef gargaarsa gahaa dhiheessee itti lubbuu hin baraaru yookaan immoo dhugaan hawaasa sanaa ba'ee addunyaan beektee birmannaan barbaachisu akka taasifamuuf hin godhu. Godinaalee saddeet keessatti hongeen sadarkaa akkamii akka mudatee jiru inni beekama Oromiyaa keessatti yeroodhuma darbe USAID'n dhimma kanaan wal qabatee wanti inni baase biyyoota sadan keessatti keessumaa Itoophiyaa keessatti Oromiyaa fi Somaalee keessatti hongeen yeroo ammaa mudatee jiru gogiinsi yeroo ammaa mudatee jiru waggoota 40 darban keessatti mul'atee kan hin beeknedha jechuudhaan wanti inni kaasee inni jira dhimmi kun itti fufiinsa qabaachuu akka danda'u fi akka itti fufullee qaamoleen garaagaraa yeroo isaan raagan hin argita. Uummanni amma biyyoota sadii keessatti miliyoona 10 jedhamee ibsamaa jiru kun hanga miliyoona 26 sanaa oliitti deemuu akka danda'u. Kanaan dura ragaaleen garaagaraa ba'aati kan isaan turan. Godinaalee Oromiyaa saddeet keessa uummata jiraatu. Baalee Bahaa keessa qofa uummata hagamtu jiraata. Boorana keessa hagamtu jiraata. Gujii keessa hagamtu jiraata. Iddoowwan kanneen keessatti yoo godinaalee hongeen kun keessatti mudate kana keessatti yoo hawaasa aanaa meeqaati kan rakkoo kanaaf saaxilamee jiru jettee fudhattee yoo ilaalte lakkoofsa kana gadi buusanii mul'isuun maal akka isaan argatantu naaf hin galu hawaasni illee akka waliif hin birmanne hawaasni addunyaallee akka birmannaa barbaachisu hin taasifanneef danquu natti fakkaata kallattii sadiin hongeedhaan hin miidhamaa ragaansaa dhokachuudhaan hin miidhamaa gargaarsa dhabuudhaan hin miidhamaa jechuudha hawaasni kun waan si gaddisiisu hedduutu jira ammas egaa iddoowwan roobni roobuu jalqabe jedhamettis akkuma jalqaba ka'e roobni roobaa jiru kun ammatti hawaasa sana fayyaduudhaaf kan danda'u miti yeroo boodatti yeroo booda tarii fayyaduu ni danda'a amma garuu horii hongeedhaaf saaxilamtee huqqattee balaa guddaa keessa buutee jirtu kanarratti gaafa bu'u ofii isaatiif iyyuu miidhaa guddaa waan ta'eef hawaasni keenya kanas ilaalcha keessa galchuudhaan tarii walumaaf yoo walii birmatirraan kan hafe qaamni alaa inni eeggatu yookaan mootummaan inni qaba jedhee na baraara jedhee abdatu akka hin jirredha kanatti mul'isu. Koomishiniin ittisa balaa Oromiyaa kun karaa qondaala isaa Obbo Mustafee Kadir kana akka jedhe hongeen amma Oromiyaa keessa jiru kuni humna mootummaatii ol akka ta'u gabaasa Addis Standard irratti bahee kanarraa hubanneetti jirra. Booranuma keessa amma uummata gargaaruudhaaf gara midhaan kuntaala 1,197 yeroo meeqa dhaqqabe kun amma uummati Boorana keessatti sababa hongeetiin rakkatee jiru kuntaal 1,200 kan hin guunneetu ergamaa jira. Waan gaddisiisaadha. Ka hongee wajjin wal qabatu asuma irratti goolamnee gara uummata walitti bu'iinsaan dararamaa jiru ilaalchisee gabaasa bahee kanuma koomishiniin ittisa balaa Oromiyaa amanee wajjin wal qabatee ka dubbannu gara namoota miiliyoona 4,900 jechuun namoota miiliyoona 5tti siqantu sababa walitti bu'iinsa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiruun gaaga'amee gargaarsa hatattamaa barbaada jedha. Kana keessa viidiyoon amuruuraan dhaqqabe tokko waan agarsiisuu qaba sana daawwannee gara marii keenya goolabuutti deema. Qaamasi. Qaamni mootummaa dhufee siniin gaafanne. Deeggarsa siniin goone. Uffata siniin hin. Uummanni sawu. Uummanni magaalaa kana waan si deeggare qaba.
Asnuu Qaasim. Amma haalli jiru qaamni mootummaas immoo haalan itti isin deeggaraa jirus ni beektu. Waan inni isin deeggaras ni beektu. Kan hunduma isaa quba qabna jennee isinis quba qabdu. Uummanni magaalaa kana buddeen amma ta'e walitti qabee mandararra deemanii kadhataniiti walitti qabanii kun amma waxii danfisaa jiru. Daa'ima iddoo kanatti beela'ee dheebotee iddoo kanatti rakkatu. Uummata magaalaa kana amalee mootummaan wayin hojjeta aanaa kana wayin mootummaa miti inni to'ate iddoo kanatti uummata magaalaa kana. Kanaaf isa kana ija keenyaan argaa jira reefu waxii danfisaa jiru. Garuu aanaan kun waan nu hubate hin qabu. Iyyanne irra sa'aatii 8tti nu eegaa jedhanii hanga nama qabne amma ammaatti kun iddoo kana keenyatti eenyu shaayii buna waa tokko tun jedhin kanaaf waan nu hubatanii qaban jechuudha. Ishi galatoma. Yaada kabira kan nu dabalura. Yaayyoon qaban waan amma dubbatame kana otoo har'an ta'in kana dura balbal masaa dhaqnee mal masaa linnee duukuma isaa teenyee waan yaada jiru dubbannaan dhaamsee taa'e malee waan nu buufee hin qabu. Ishi yaada biraa nu dabalu. Yaada kabira. Yaada bishaataa sata. Yaada kan biraa. Kun uummata Oromoo Oromiyaa lixaati horoo guduruu aanaa Ammuuru jedhamu keessaa Finxaala Amaaraati war walti bu'isaan buqqa'ee jechuudha. Oromiyaa keessaa Wallagga beela'e sadarkaa dhuma gubbaa Gujii beela'e Booranii faayyoo beela'e laf gammoojjiiti lafti gammoojjii Baalfaa Booraan faa Karrayyuun faayyoo beelofte gammoojjii aaduma in taata armaan dura taate beelti. Bara ammoo badhaadhinna Wallagga beela'e Gujii beela'e sadarkaa kanatti uummatii ammaan kan gargaarsa barbaadaadha miiliyoona 5 dhiyaataa jechuudha. Yeroo tokko wanni guddoo si gaddisiisa jechi tokko kana yeroo du'an ittiin qaaffanne waan opiniyoon isaniin jettu yoo siin mirgi isaniin jettu bitalaalaa sun jecha nagammaa jiruuti keessa puruufta sun badhaadhinoo siin jettu deega nageennoo siin jettu waraan kanaafuu rongo godhaa fudhadha kan kaan piraaktikaalii arguu jirra jechuudha akka waliigalaatti reefu Abiraam dubbachaa ture mootummaan humni isaatii olii jedhan mootummaa gaaboo birrii miiliyoona lamtu qalabaan ijaarutti uummati beelaa daabboo bituu fi dadhabee humna kennaa olii jedhan beektaa kun filosoofii nugusootaati nugusii akkana Haile Sillaaseen bare isaa qabattan uummata jilbiifachiisuuf falaasafa akkamaatiin deema. Sareesaa bulchuul machaal sanga qalaniif barzidee saree kabajan. Barzidee nu takkayyuu hin kabajanne nu. Saree barzidee kabajan garuu uummatiin dhumata. Gocha biyya amma tolchuu jiru fooq ijaaraa masaara Minilik haaromsaa namichi falfaltu sun fa'aa birri miiliyoona agarsiitti baasee man keekaa uummati miiliyoonaan ammoo beela. Badhaadhiin jedhanii garuu si qoosan. Badhaadhiin hin jiru. Kunin deeg yak waraan dhumaati biyyatti jedha yaayyuu fixan. Gabaabseensi kennayyuune kana wajji wal qabatee uummanni illee akka waliin gargaarre wanni guddaan danqaa ta'aa jiru caasaa mootummaati. Fakkeenyaaf ani bakka kanatti namoota maqaa isaanii kaasuun barbaadu garuu uummata kana bakkeewwan garaagaraatti sababa waraanaa sababa walitti bu'iinsa sababa hongeetiin uummata buqqa'ee deebisanii dhaabuudhaaf namoota Oromoo sochii guddaa keessa jiran uummata kanarratti doorsii guddaan raawwataa akka ture maqaa isaanii bakka kanatti kaasuu waan hin barbaanneef malee mootummaan fedhiin qabu. Qondaalli Koomishinii Ittisa Balaa Oromiyaadha. Dhaabbileen mootummaa, dhaabbileen NGO, abbootiin qabeenyaa uummata cinaa dhaabbadhaa jedhee ergaa dabarsee jira gabaasa xiinxalaa barruu Addis Standard san keessatti. Garuu namooti fedhii isaaniitiin walitti qabanii uummata mobilaayiz gochuudhaan deeggarsa walitti qaban caasaa mootummaatiin doorsifamaa jiru. Dhiyoo kan dhageenye Yuunivarsiitii Wallaggaa uummata aanaalee akka kiiramuu keessaa buqqaan deeggaruudhaaf midhaan walitti qabee haga yeroo dhiyootti midhaan sun magaazana keessa jira. Karaan itti cufamee jechuudha. Dargaggoonni Sidaamaa immoo uummata Gujiitii fi Booranaaf deeggarsa walitti qabanii naannoo godina Sidaamaa fi naannoo Sidaamaa keessaa akka hin baane dhorkamanii jiran. Oromiyaa kutaa hundumattuu namooti wal gargaaruudhaaf fedhii qaba garuu caasaan mootummaa hawaasa akka waliin gargaarre kata'aa jiru keessa tokko danqaa guddaan caasaalee nageenyaa mootummaati. Poolisii dabalatee caasaa mootummaa dabalatee jechuudha. Dhugaa jette Abiraam gargaarsa kanatti ulaa danquudhaaf yookaan ulaa cufuudhaaf ammas wanti gargaarsumti taasifamaa jiru yoo hin jiru gargaarsuma taasifamuudhaaf yaalii taasifamu mataa isaallee ulaatti cufuudhaaf wanti qaamni mootummaa hojjetaa jiru waan baay'ee si gaddisiisudha. Egaa sababa walitti bu'iinsaatiin miti uummanni kun kan inni buqqa'e sababa itti bu'iinsaatiin buqqa'e malee uummata itti walitti bu'ee hin qabu yookaan qaama itti walitti bu'ee hin qabu uummanni kun itti bu'amee qeensaa tuqamee qeensaa diigamee irratti gubatee ajjeefamee irratti dhumeeti kan inni lubbuu isaa baraarfachuudhaaf qe'ee irraa buqqa'e malee
daangaa nama cabsee dhaqee uummata lola hin qabu yookaan garee ittiin wal lole yookaan walitti bu'iinsa keessa seene hin jiru osoo walitti bu'iinsa keessa seene sababa sanaan buqqee ta'e sababa walitti bu'iinsaatiin waan si jechisisuu qaba uummanni kun garuu nagaadhaan qeessaarra osoo jiraatu osoo qotatee jireenya isaa jijjiirrachuudhaaf fooyyeffachuudhaaf haalotuma jiran faana wal'aansoo qabee osoo kana carraaquuti qeessaarratti weeraramee kan inni dhumaa jiru ammoo weerarri kun haleellaan kun ammallee irraa hin dhaabbanne beektee kaleessa kiiramuu keessatti obbo Laalamaan Magarsaa Olaanii fi Nagaash Olaanii namoota jedhaman finxaaleyyii namaaraa kun bakka isaan midhaan haammatanitti itti dhufanii duubaan irratti dhukaasuudhaan ajjeesuu isaanii odeeffannoon qabnu kan argisiisu Amuruu keessatti kiiramuu keessatti Giddaa Ayyaanaa keessatti Guutoo Giddaa keessatti iddoon rakkoon kun hin qaqqabne hin jiru aanaalee godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa jechuudha. Haga har'aatti illee qaama daangaa cee hidhatee dhufee irratti bobbaafamee uummata kana guyyaadhaa gara guyyaatti duguugu kanallee irraa ittisuu hin dandeenye qaamni mootummaa ofiin jedhee aangoo harkaa qabu jechuudha. Uummanni kun magaalota akka Kiiramuu, Worraa, Ukkee fi kanneen biroo keessa faca'eeti kan jiru uummanni qeessaarraa buqqee jiru kuni hawaasni tarii carraa dhumti ittiin hawaasa kanaaf birmachuun danda'amu yoo jiraate akka birmattannullee gama kanaan dhaamsa dabarsuu barbaanna lakkoofsi namoota kanneen aanaa tokko qofarraa hanga nama 120 sanaa oliidha kan buqqa'ee jiru haga nama 80 haga 100tti kan buqqa'ee jiru Kiiramuu irratti Guutoo Giddaa irratti Amuruu irratti Ganda Guutuu aanaa guutuu faa bakkatti buqqa'eetu jira isaan kana callisaan ilaaluun barbaachisaa miti egaa yeroo rakkoon jiru kana keessatti eenyuyyuu akka hin jirre hubachuudhaan hawaasni kun yoo waliif birmate yoo waliif qaqqabe sanatu tarii lubbuu baraaruu danda'a jennee waan yaadnuuf akka dhaamsaatti illee wanta dabarsu barbaada. Galatooma daawwattoota keenya qophiin keenya odeessaalee ka guyyaa kamisaa kan waan gayyoonaa ture odeessaalee keenya irraatiin labsii yeroo muddamaa mana maree ministeerotaatiin ka'uu akkanumallee qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa sadarkaa yaaddeessaa fi to'achuuf rakkisaa ta'erra gahaa jiraachuu ogeeyyiin akkasumas ejensiin istaatistiksii giddugaleessaa Itoophiyaa himaa akka jiru irraa dubbannee jirra dhumarratti immoo hongee Oromiyaa keessatti godinaalee 8 rukuteen namooti 800 deeggarsa namummaa akka barbaadan Komishinii Ittisa Balaa Oromiyaa himeeti jira. Kana malees Oromiyaa keessatti namooti miiliyoona 4 fi 900 caalan sababa walitti bu'iinsaatiin gaaga'ama namooma hamaaf saaxilamuu komishinumti kun ibsuusaa irraa dubbanneeti jirra. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti carraa qabdaniin warri odeessaalee dhageessan warri uummata buqqa'ee quba qabdan akkasumas hongeedhaan warra miidhamaa jira akka gargaartan ergaa keenya dabarsuu barbaanna odeessaalee kan birootiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.